Boleeyyan kiyyaa dhiyoo tana seenaa biqiltuu mana kontiraataa keessatti taate seenaa isii lammataa fi akkaataa mana hidhaa san keessa baate waan garaa nama nyaatudha. Maal jedhaayyuu har'a immoo akkaan itti achi keessaa bahe gabaabsee siiniif himuu jettee dhuma irratti waliigaltee uumnee waliigalteen keenya akkas ture. Waa takka utuu xibbis hin jedhin utuu hafuura raafuu illee hin baafatin damooza malee jaraaf hojii hojjechuu ture. Damooza malee yaani mindaa malee majjaana yookiin tola jechuudha. Yoo kana hin taane akkana hiisisan yookiin ammoo gara hospitaalaa na ergan naaf himanii. Anis filannoo biraa waan hin qabneef tole jedhee qeebalee baatii 2 booddee dukkana san keessaa ifatti bahee haa ta'u garuu baay'ee ulfaataa ture achi keessatti beellii fi qorri waan na miidheef dafee namummaa namatti hin deebine. Baatii 2 mana dukkanaa keessa nyaataa fi dhugaatii malee qorra keessa hidhamuu jechuun hagatti ulfaatu sinummaan madaala. Eebada gara jabummaa haadha namaa tana hojii hojjechuun baay'ee natti ulfaatee ifannaan jeeraa fi ilaalchi hamaan jire naaf qabanii guyyaa irraa guyyatti dabalaa dhufee gaaf tokko utuu barandaa qulqulleessu intalli Oromoo kan Filipiinii fillafiitii jechuusiiti fillafiitii kiyya dalagdu takka argee. Alhamdulillah rabbi akka namaati miti baay'ee gammade akka isiin na ilaaltuuf qufa'e. Isheenis as garagaltee na ilaalte. Isa booda harkaan nagaa wal gaafan sagalee baasee dubbachuuf na dhagahan. Cinqaa tanallee cinqamee ture wallahi na dhagahan jedhee waan sodaadheef iskibirtoo yookiin qalama fudhee gadi bahee waa barreessee sitti ergaa yoo siif danda'ame as kootu jedheen ishaaraadhaan itti agarsiise. Yaa'anii akkaataa harkaan jechuudha. Isheenis yaalii dheeraa booda na hubattee dhuftee anis akka isiin na gargaartuuf jechoota muraasa waraqaa irratti barreessee gadi itti darbadhe. Waraqaa kiyya dubbistee naa deebisuuf akkaataa itti dhabde haa ta'uutii garuu yeroo jarri manaa bahan sagaleen sitti dubbadha waan ta'eef gara barandaa kanaan na ilaaluu hin dhiisinii jedhe. Ayyati yaga guyyaa jedheen jette guyyaa tokko akka carraa ta'e ulaanatti cufanii manaa bahan. Anis barandaa irraa yoon bahu isheen barandaa qulqulleessaa jirti. Achiin waamee sagaleedhaan waliin dubbanne. Yoo isheedhaaf danda'ame bilbila bittee akkanaaf fiddu gaafadhe. Isheenis tole rakkoo hin qabu ani alaan hojjedhaa waan ta'eef bahee galuu ni danda'a naan jette. Anis tole jedhee $150 jechuudha. Kaffaltii ji'a jalqabaa naaf kennan erga isitti kennee maallaqa argee hin beekne waraqataan maree gadi itti darbadhe. Isinis tole har'aa miti guyyaa 2 booda bitee sii fida naan jettee waadaa naa seentee gara mana isheetti deebite. Har'a ammoo boru na fiddi jedhee osoo eeggadhu achiin hafteen ayi namaa akkasii nyaatti a'uuzibillah akkasii nyaatti hafte jechuudha. Qarshii $150 ani si baasa jedhee dubbisaa miti. Bada ilma nama kana wallaahi turtii guyyaa 4 booda akka carraa ta'e yoo gadi bahu madaamiin si barbaada duubaan dhaabbatti ijji keenya walirra bu'ee jennaan itti seeqadhisiin garuu cal'isanii na ilaalte. Isa booda miira sodaatiin intalli ishee biraa hoo jedhee gaafadhisiinis guyyaa 2 dura akka gara biyyaa akka galte natti himte. A'uuzi billaahi haraami birree kootti hin hafne bilbilnaaf hin bitamne baay'ee ofitti aare. Yeroo muraasa booda
maatiin koo dubbisuu barbaada jedhee kadhannaan bilbila naaf laatani. Garuu maktabatti bilbilaan carraa kiyya isa dhumaa akka ta'e na akeekkachiisanii anis carraa biroo irraa wannan garaa mureef jaartii bilbiluun hawwii kiyya hin turre jaratti bilbiluun jechuudha. Hin turre bilbila kiyya osoo na harkaa hin fuudhin dura garee Imoo tokko qaba ture. Gareen sun garee quraanaati. Ijoollee achi keessatti waliin qaraanu keessaa tokko biyya kana jirti. Isitti bilbilee akka gammachuu hin qabne fi rakkoo hamaa keessa akka jiru itti hime. Garuu miidhaan jarri narra gahan adda baasee itti hin dubbanne. Yoo dandeesse akka isheen na gargaartu qofa gaafadhe. Isiinis tole jettee intala takka wal na barsiiste. Akkaan intala sana faana dubbadhu na goote. Hayyee jedhee lakkoofsa intalaa fudhee bilbilee fi isiin waan na hin beekneef Amaarffaan naan jette. Anis lakkoofsa isii hiriyyaa ishee akkanaaf ergite itti hime. Hayyee maal si gargaaru naan jette. Anis akka mana kanaa na baastu barbaadaa jedhe. Isiinis haalli bakkee akka nutti mana xalabaa teenyee dhageenyu akka hin taanee fi waraqaa malee jiraachuun baay'ee ulfaata akka ta'e natti himte. Ani garuu jiruu biyya lafaa filannoo hedduu waan qabuuf carraa kiyya isa kana yaaduun qaba. Silaa isa kamtu naa tolee miti jedheen. Hayyee naan jettee hagasuma dubbanee utuu furmaata irra hin gahin ammas madaamiin koo bilbilaan kiyya deebitee na harkaa fudhatte. Wayne maaliif seenaa akkana garaa nama raasu wallaahi. Antanaa miti ta'e namittatti birrii fi doolaara 150 fudhattee milixisan haraamii inshaallah siinsifaayini dhugaa rabbii. Namni keenya akkanatti namni tokko ana ishee keessaa baasa jedhee eeggataa ture jechuudha wallaahi. Intala santu baasa jedhee niyyaa kiyya achi keessa tole. Garuu isiin doolaaratti 150 fudhatte gootee galte. Haraamii maal isii godhame? Kinoo mucaantu haganuma baatee mudhattee hadhattiin qaanfattu osoo argite. Ishee caalaa mudhattee jirti ganu subhaanallah. Waa'ee rakkoo mana kontiraatamu. Abbama argee dubbata dhugaa rabbii. Namni takkasii hin beeku. Rakkina mana kontiraataa, rakkina mana ijoollee arabaa, rakkina gola arabaaf rakkina mana namaa. Wayyoo yaa rabbii kiyyaa. Mee kamtu wallaa watanaa cinqii keessa jirsa amma irraa dubbataa jiru kanatti. Anumaan jedhu rabbummaan qofti isinii haa birmatu. Wannan godhu hin jiru. Rabbi qofti isinii haa birmatu wallaahi. Rabbiin rakkoof rakkina keessaa nu haa baasu. Awoo rabbiin gahee jedhee nutti haa bal'isu wallaahi. Rakkinni amma ishee kun jechuudha. Waa'ee moobaayilaa kana. Rakkinni obboleettii teenya tana. Namni mana kontiraataa keessatti rakkanni hin jira jedhee yaadu abbaa bilaafis takka yoo taate malee irra hedduun walaa warra rakkatee boo'ee gubatee sammuu isaanii hiraaree cinqaa meeqa arge achi keessaa ba'a ka lubbuu achi haftu lubbuu isaa hedduu achi hafa ka maraatee mana yaalaa jiru hedduu jira. Akkasuma immoo ka biyya galee ka jireenya dabarfadhadhee tarkaayyuu qabu facaasee biyya namaatti deebi'ee ammallee yookiin biyya galee biyya keessa kadhatee jiraatu hedduu jira. Ka biyya namaatti deebi'ee illee ka rabbiin dabarsee illee hedduu jira. Subhaanallah wallaahi hiree duniyaa tana alhamdulillah rabbil aalamiin khayrumaa fi rabbiin gahee naa jedhu wallaahi. Gahee naa jedhu yeroo tokko kalmatti barbi jireenyi matan irraayyuu kalaas. Subhaanallah gahee homii cinqame ilmi namaa homii rakkata dhalli namaa kun hanga yoomiiti. Hanga yoomii akkana hiraara. Hanga yoomii wani hiraarsallee. Mee intalattis osoo baaste maal qaba? Irrattis illee fudhattee achiin jaartee jikka maal taate? Bismillah. Mee nagaan jiraadha wanni mana xalabaa kun dhiiga nama kaasa dhugaa rabbi sukkaara dhibba nama galcha.